Masriin biyyoota ollaa ishee hundatti bilbiluudhaan yaada rakkoo fi hammeenya hidha Abbayyaa irraa qabdu dubbatteetii jirti. Masriin rakkina hidha Abbayyaa Itoophiyaan irraan geessaa jirtu jechuun biyyoota ollaa maratti bilbiluun isiidhaatiif dhagahameetii jira. Kana itti aansuun immoo oduu keenya kan lammaffaa abbaan mana murtii Ameerikaa sanii addunyaa biyya beelladaa deemaa kanarraa boqochuun isaa dhagahameetii jira. Kunis waggaa 88 isaatti du'aan addunyaa kana irraa darbuun isaa ergaan dhagahameef namni kunis immoo taatee jabaa lammiilee Itoophiyaatiif illee inni ta'es waliin ilaalla. Masriin rakkoo hamtuu keessa seenuu isiidhaatirraa kan ka'een guyyaa kaleessaatii fi har'a jidduutti biyyoota ollaa ishee hundatti bilbiluudhaan hidha laga Abbayyaa irratti yaada qaban maraa'uu dabarfachaa jiraachuun ishee dhagahameetii jira. Masriin Itoophiyaan laga Abbayyaa guuttee waan jirtuuf jechuun yaada isaanii kan dabarfachaa jiran yoo ta'us biyyoota ollaadhaa Suudaan, Keeniyaa, Soomaaliyaadhaa fi Yuugaandaatti bilbiluudhaan rakkoon hamaan akkanaan nurra gahaa jiru jechuun Masriin hidha laga Abbayyaa irraa yaaddoo qabdu dubbatteetii jirti. Akkasumas biyyoota Eertiraa, Suudaan lamaan hundaa'uu ergaaniif dubbisaniin booda Keeniyaanii fi akkasumas hundinuu deebii ammaan duratti kenname isaan irraas hin dhagahamne. Yeroo immoo biyyoonni Ijiptii kun immoo bilbila isaan bilbilaniif kana irratti ni eegalee Masriin dhaamsa gara hawaasa isaa ollaa Itoophiyaatiin dabarsan kanaan Itoophiyaan hidha Abbayyaa kan lammaffaa kana guutuun isii hidha Abbayyaa yeroo ammaa kana guutuun isiidha miidhaa guddaa kaaniif Ijiptii irra geggeessaa jiraachuu ishee himteetii jirti. Ijiptii fi Itoophiyaa gidduutti immoo waldhabdeen kan yeroo hedduudhaaf tures yerootu immoo Itoophiyaan mariidhaan furuudhaaf yeroo hedduuf waamicha gootee kan turtes waamicha kanaas dhoftanii gadi teessanii nu waliin haasofna jechuun ergaaniif dubbachaa turan ammoo yeroo ammaan tanaatti Masrii yeroo takkaafis osoo gadi teessee isaanii wajjiniin hin haasa'in yeroo biraatiifis gara lolaatii fi akkasumas gara dirqamaan bishaan kan argachuutti deebi'aatii jirti. Masriin immoo yeroo amma duraatiifis biyyoota Ameerikaatii fi akkasumas biyyoota adda addaatiif waraqaa barreessuudhaan kan ergaadhaafii turte yeroo ammaa kana immoo gaaffiiwwan haala bishaanii Itoophiyaa gaafachaa jirtu jabeessitee itti fufteetii jirti. Masrii yeroo tokko tokko immoo Soomaaliyaa waliinis kan mari'attu yeroo tokko tokko immoo Eertiraa yeroo tokko tokko Keeniyaadhaa waliin akkasumas Yuugaandaadhaa waliin kan marii ishee itti fuftee jirtu ta'us yeroo guyyaa irraa biyyoota hanga kana guutuudhaafis bilbilaan haasofsiisteetii jirti. Kanneen kana guutuu keessattis immoo muddamni hamaan isaan mudachaa kaaniif jiru biyyoonni beekan martinuu deebii takkittii isheedhaa osooniif hin kenniniif kan mul'atanidha. Ministeerri muummee Itoophiyaa immoo bishaan kun hidhamuu irraa kan ka'een ifaadhaa fi akkasumas biyyoota adda addaatiifis tajaajila elektirikiidhaatis irraa tajaajilaa kan jiran tajaajila elektirikii biyya keessaa fi biyyoota alaa kan akka Taanzaaniyaa fi Keeniyaa, Suudaaniif irraa hidhanii kanneen irraa fayyadamaadhaatis jiran ta'uu beeksisan. Yeroo immoo Masriin bishaan kana dhabuun ishee uummanni Masriidhaa akkaaniif lubbuun isaanii dhabamtuuf Itoophiyaan qophaa'aa jirti jechuu yeroo amma duraatis dubbatanii turan. Masriin gaafatamaan mana murtii Ameerikaadhaa kan turan kan waggaa hedduudhaaf murtee adda addaa dabarsaa turan laayifii irratti du'aan addunyaarraa boqochuu isaanii ilaalchise biyyoonni idil addunyaadhaa immoo gadda guddaa itti dhagahame ibsachaa jiran. Itti gaafatamaan mana murtii Ameerikaadhaa kun immoo yeroo hedduudhaafis murtee isaa kan sirriidhaa kan dabarsaa ture. Inni waggaa 88tti lubbuun isaa addunyaa kana irraa darbuun isaatis dhagahameetii jira. Namni kun immoo lammii Itoophiyaadhaa Hassan Abdii jedhamuufis gaafa tokkootiif immoo seenaa guddaa hojjete akkaaniif tures dubbataniitii jiran. Namni kun immoo dhalataa Itoophiyaadhaa Hassan Abdii kan jedhamu kun iddoo iskuulaa fi takkaa'uma kolleejjii iddoo itti barsiisanitti makiinaa karaa irra dhaabdee jechuudhaan wayita qasasamutti mana murtiitti wayita dhiyeessanitti doolaara 3,000 akkaaniif kafalamuufis gaafatameetee ture. Wayita isa kana immoo haala kanaatiinis gaafatanii turan irratti doolaara 300 kafaluu isaan dhiyeessaniiti turan. Garuu immoo namni kun immoo yeroo hedduudhaafis murtee addaa waan ta'eef gaaffii nama kanaatiif dhiyeesseeti ture. Ati maal hojjettaa osoo maal hojjettuuti yeroo kanaatiif makiinaa kan kee karaa irra dhaabdee jechuudhaan wayita inni gaaffii kana dhiyeessuufitti akkana jechuun deebise. Sa'aatii 16 walitti seenaan hojjedhaa jechuudhaan wayita inni abbaa murtii kanatti himutti abbaa murtiidhaa jecha inni jedhee fi hojii isaatis akkaan ajaa'ibsiifate. Obbo Hassan Abdii yeroo hedduudhaaf kan biyya Ameerikaa keessa jiraachaa turan makiinaa isaa immoo karaa irra dhaabee osoo hin taane kolleejjii dura ijoollee isaa fuudhuudhaaf waan dhufeef
murtee poolisiin irratti geesse kana maraa'u irraa kuffisuudhaan doolaara 160 akkaaniif inni kafalu godhe. Kana irrattis isaas gaafii gaafatee akka miqoonota haasiif jechuun wayitanii dhiyeessuufitti eeyyee naaf ta'a galatoom jechuun waliif galaniiti turan. Namni kun immoo yeroo hedduudhaafis waan biraa osoo if ilaaluu hin ta'in sa'aatii hanga kana guutuu 16 guutuun hojjedhaa wayitanii jedhanitti seenaa kiyya kan gaafa duraa kan abbaa kiyyaa yaadadhaa jechuudhaan dubbataniiti turan. Inni immoo bara 1935tti kan dhalatan yooniif tahan yeroo jalqabaatii fi seenaan isaanii seenaa waa'ee seeraa akkaaniif ta'es dubbachaati turan. Namni kun barnoota isaaniitis biyyoota garaagaraa irrattis kan fudhachaa turan. Waggaa isaanii waggaa bara 1975tti gara mana murtii seenanii hojii wayitaan jalqabanitti bara 2003ttis immoo dhukkubbiin hamaan qabaman.